Haay hordoftoota koo kabajamuuf jaalatamuu nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuu nagaa keessanii nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis bakkuma jirtanitti baga nagaa fayyaa naaf taatan isiniin jecha. Har'as egaa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Osoo viidiyoo kiyyatti isiniin dabarsin dura warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuun maatii naaf ta'a isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana yoo jaalattan like share gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf godhaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota kiyyaa ji'oota lamaan dura akkan gara Itoophiyaa gale hin beektu jechuudha. Baay'een keessan hin beektu, baay'een keessan namoonni hin beeknellee ji'a lama dura jechuudha. 3 guutuuf hin jira amma Itoophiyaa keessatti ergan deebi'ee. Haa ta'u malee galanni waaqayyoof haa ta'u. Jalqabarraa kaasee viidiyoo kana keessatti wanta dubbachuu barbaadu biyya ormaatii nagaan biyya ofiitti ba'anii nagaan biyya ofiitti deebi'uun wanta salphaa miti, akka salphaattis waan laalamu miti jechuudha. Ani immoo galanni waaqayyoof haa ta'u nagaadhaan bahee nagaadhaan gara biyya abbaa kootiitti deebi'een jira. Ergan gara biyya abbaa kootii Oromiyaatti deebi'ellee kunoo ji'a lama fixee sadaffaa keessan jira jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa kanuma gidduutti egaa haalota hojii mimmijeeffachaa ture. Mana koo keessallee mimmijeeffachaa ture. Kanumatti viidiyoolee waraabuudhaaf baay'ee tokko addaan kukkutaa ture jechuudha. Viidiyoo tokko waraabee har'a yoon gadhiise bakka torbee lamatti akkasitti waraaba. Amma immoo fataa jedhee dhufee kan jira jechuudha. Viidiyoo wanta barbaadan irratti gaafii na gaafattan yoo ta'e waa'ee jireenya kootiin wal qabatee wantoota nama bashannansiisan viidiyoo na waraaba. Egaa viidiyoo koo guyyaa har'aa keessatti immoo waaqayyoon haa galatoomu hojii banadheen jira jechuudha. Hojii hojjechaa jira. Akkuma meeshaalee argaa jirtan meeshaaleen kun jechuudha meeshaalee muraasa kan galanidha. Meeshaalee muraasa wanta galchee fi bakki itti hojjechaa jiru manuma kiyya waan ta'eef gibbuma keessatti haala kanaan laameeraa hojjetadhee meeshaa xiqqaa jechuudha. Wantootuma safara barbaachisan muraasa galcheen jira jechuudha. Har'aan reefu torbee tokko guute jechuudha. Adda meeshaan kun galee baay'ee hin turre. Garuu immoo gaa hordoftoota kiyyaa meeshaan argaa jirtan kuni meeshaa muraasa. Meeshaan muraasti kunis Itoophiyaa keessatti gatii wanta salphaadhaan hin galfamne. Haa ta'u malee ganaadha jechuudha meeshaa kanan guutu. Asirratti gaa maal isiniin jechuu barbaadetanii yeroo hojii tokko keessattuu suuqii yeroo hojjettanii dirqama jechuudha meeshaa yeroo namni isin gaafate meeshaa takka yoo galchitan sanumarraan kaatanii yeroo namoonni wantoota namoonni safaraa barbaadan yeroo barbaadanii isin gaafatan sanatti meeshaa dabalaa deemtu malee si'uma tokkotti meeshaa akka jirutti jechuudha. Yoo galchitanii sirrii hin dhufu jechuudha. Isin jalaa hin ka'u meeshichi jechuudha. Kanaafi ani kun akkuma argitanii bakka wanti dhabames keessaa hin jiru jechuudha. Wanti hundi ni jira garuu xiqqeessanii kan hin galche. Sababiin isaa kana caalatti immoo namoonni naannoo kanaa maal barbaadu jedhee isaan irraa hubachuu waan barbaadee fi hojiin suuqis immoo akkasuma yeroo jalqabdan jims gootanii tokkicha yoo galchitan wanta ka'uuf wanta hin kaane adda baafattanii hin beektan jechuudha. Kanaaf egaa wanta muraasa safarri itti fayyadamu galchee sana booda immoo wal jala itti guutaa jedheetani jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaa kana muraasa jechuudha. Kun kanuma argitan kanaadha. Meeshaa kana muraasa meeqatu fixee mana isaa meeqatu fixee kan jedhu kan mana isaatii itti deebina. Kan meeshaa immoo isinitti hima jechuudha. Asitti haala kanaan jira. Gara alaatti illee kasala minaaminii shunkurtii dinnicha maaliin hin jira jechuudha. Bootan hojjetamee fi jira kun akkanatti jechuudha barandaa irratti. Egaa kasalli hin gurgurama Itoophiyaa keessatti jechuudha. Namoonni kasala jilmaa bitachuu hin dandeenye kasala gosoota kanaa namarraa bitu jechuudha. Hidhaadhaan. Egaa wanti hundumtuu jira garuu amma isaatu xiqqaadha malee asitti yoo argitanii kikkii beeqilaati jechuudha. Kikkiin beeqilaallee jira. Asitti immoo yoo argitanii ruuzitu jira jechuudha. Ruuziin illee jira. Kun garuu hin banne mokoroonidha kuni. Inni guddaan kun makaroonidha. Akkasuma sukkaarrillee
ni jira jechuudha. Sukkaarri ni jira, duqeetiin ni jira, misirrillee ni jira, killeen illee ni jira. Wanti hunduu ni jira. Akkasumallee shunkurtii fi dinnicha akkasitti lafarratti diriirsee jira jechuudha. Sababiin isaa yeruma namni gaafate madaba tokko qofa ala gooteeti barandarra gootee yeroo namni gaafate namaaf kennita jechuudha. Mazzantee yookiin madabdee jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan jira. Meeshaa akkuma argitan meeshaan xiqqaadha isiniin jedheera. Meeshaa wal jala meeshaa suuqii wal jala ammuma nagaddu wal jala yoo goote malee si'uma tokko xaqqe gootee yoo meeshaa galchite sirriin dhufuu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa waa'ee laameeraa kana mana isaa meeqan hojjattee boodatti deebina isiniin jedheera. Egaa dhiqaa suuqii kanaa kun kanneen amma argitan kuni wantummaan asirra taa'ee jiru kun gatiin isaa meeqan ishiidhuma kana galchite jechuun keessanillee waan oolu miti. Meeshaan Itoophiyaa keessatti garmalee dabalee jira jechuudha. Akka innaa duraa miti jechuudha. Heddumaan Itoophiyaa keessa galee ji'oota 2 gidduutti 3 gidduutti jechuudha. Hedduu dabalee jechuudha meeshaanii. Haa ta'u malee egaa namni hojjete Itoophiyaa keessa sinuma jiraata. Jiraachuun hin danda'amu Itoophiyaa keessa hojjannaan jechuudha. Waanan garuu kan baay'ee nama rakkisu hojiidha jechuudha. Hamma hojii hin banannetti Itoophiyaa keessa jireenya miti bakka ibidda gubachuudha jechuudha. Waanan hojiidha. Isiniin jedha. Egaa meeshaa amma viidiyoo keessatti argitan kun naannoo 80,000 fixee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkuma isiniin jedhe hin guunne ganaadha isiniin jedhe. Ganaan itti guutaa ammaaf wanta takka. An fakkeenyaaf fi madaabaroonni hamma argitan kun ruubiin jira, gimmaashtillee jira. Kan kiiloo 15 fa'aati jechuudha. Kiiloo 20 fa'aati. Isaanuyyuu baay'isee hin jiru jechuudha muraasa. Meeshamti laasin argitan kun laashinumti kun irraan gurgure garuu maaliif irraan nagadaan jira waan ta'eef irraan nagade malee meeshaanumti isin amma argitan kun edda dhufeerrumaa nagadamasa jedhamu malee 80,000 fixee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Amma mana kana guutuuf manni koo immoo baay'ee bal'aadha. Mana kana guutuuf meetii tilmaama 80 akkanaa miti 180 akkanaan dabalataa jechuudha. Hin guunne meeshaanii kanaadha. Egaan hordoftoota kiyyaa maal isiniin jechuun barbaade viidiyoo isinitti hin dheeressu waa'ee mana isaatii fi akkaataa waan hundumaa viidiyoon isinii waraaba. Garuu viidiyoo kana keessatti maal isiniin jechuun barbaade ani jabaadhaa hojjedhaa. Qarshii keessan quusadhaa. Namoonni biyya Arabaarra jirtan yaa obboleessa koo, yaa abbaa koo, yaa haadha koo, yaa maal koo, yaa durbii koo, yaa ilma daadaa kooti, ilma eessuma kooti, ilma maalii kooti dhiisatiiti jabaadhatiiti hojjedhaa. Hojjannaan immoo birri keessan hin qisaasessinaa. Of dhaabaa jechuudha. Yoo of kitaatan nama biraatii taatu jechuudha. Ofii hin taane taanaan innaa Itoophiyaa keessatti deebitanii harka duwwaa taatanii hojii dhabdanii jettan umtuuyyuu isin hin jaalatu jechuudha. Obboleessi keessanis isin hin jaalatu, obboleettiin keessanis isin hin jaalatu, haati keessanis abbaan keessanis isin hin jaalatu. Haati keessan abbaan keessan obboleessi keessan kan isin jaalatu yoo isin harkaa qabaattan, yoo isin birri keessan qusattan, yoo isin jireenya keessan jijjiirtan malee namni tokko namni nama jaalatu hin jiru jechuudha. Gaafa jireenya kee jijjiirtee jireenya kee dhaabdee bakka ofii keetii of dandeesse immoo hunduu si barbaada jechuudha. Unkanaadhaaf abbaa kee dhiisitiiti inni hormaallee si barbaada jechuudha. Fakkeenya gaarii si godhatee sirraa waa baratee hojjechuu barbaada. Si wajjin taa'uu barbaada. Si wajjin dubbachuu barbaada. Hariiroo si wajjin godhachuu barbaada. Homaa Afrikaan qabdu of hin jijjiirree taanan immoo sirraa dheessa jechuudha namni kamu. Namni kamuyyuu nama waa qabu malee nama waa hin qabne hin barbaadu. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti jabaadhaa hojjedhaa. Waan hojjettan qabadhaa hin qisaasessinaa isiniin jedhaa. Haala hojii kana keessatti haala hojii kanaan wal qabatee viidiyoo hedduu nan waraaba jechuudha. Manneen yeroo ijaaran illee kan suuqii ammam nama fixaa kushiinaa shintibeetii maalii kana keessa darbeen jira waan ta'eef viidiyoo baay'eedhaan nan dhufa jechuudha. Barnoota isinii ta'a jedhee yaada. Abdii isinitti hora jedhee yaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deemnutti nagaa fayyaanaaf qabaadhaa. Baay'ee.